bara milki bilisumma ubunnu fata ujanna injifannoo milkaa'ina irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda injifannoon galuunke irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda injifannoon galuunke harri bara milki bilisumma ubunnu fata ujanna injifannoo milkaa'inaan irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda injifannoon galuunke irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda shaggar galuunke injifannoon tumurree milkaan galuu keenya injifannoon tumurree milkaan galuu keenya araada baafgatoo lafoota caccabaa bulluqne keessa loon akka ajaa'ibaa ingala keenya cimsannu irree diina cabsii baysii waboo mataan buusi qarree diina cabsii baysii waboo mataan buusi qarree diina cabsii baysii waboo mataan buusi qarree injifannoon dachaa milikiin keenya dachaa injifannoon dachaa milikiin keenya dachaa injifannoon tumurree hundaa irraane injifannoon tumurree milkaan galuu keenya bara milki bilisumma ubunnu fata ujanna injifannoo milkaa'ina irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda injifannoon galuunke irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda injifannoon galuunke harri bara milki bilisumma ubunnu fata ujanna injifannoo milkaa'inaan irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda injifannoon galuunke irraa daddeebine aleella cimsinaan fagoo miidhi hooda shaggar galuunke kayyoof jecha malee saboofiif qabsaa'uun kabajaa ulfinaa shakkii qabnu ni moona shakkii qabnu ni moona shakkii qabnu ni moona haqaaf dhugaa qabna shakkii qabnu ni moona shakkii qabnu ni moona shakkii qabnu ni moona haqaaf dhugaa qabna diigaan dhiignee mancaafne gabrummaa dhiigaaf lafee keenyaan finnaa bilisummaa marraan eeggannu mirgaa firee keenya harka keenya jirti bara walabummaan ta'e harka keenya jirti bara walabummaan teenya
xumurree hundaa irraane injifannoo xumurree milikiin galuu injifannoo dachaa milikiin keenya dachaa injifannoo dachaa milikiin keenya dachaa injifannoo xumurree hundaa irraane injifannoo xumurree milikiin galuu Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo.